Dambalii Jaalalaa armee koo sin jaaladha. Abbaa koo sin jaaladha. Obboleettii koo sin jaaladha. Obboleessa koo sin jaaladha. Jaalallee koo sin jaaladha. Jaalallee koo sin jaaladha. Haadha warraa koo sin jaaladha. Abbaa warraa koo sin jaaladha. Ilma koo sin jaaladha. Dhala koo sin jaaladha. Oromiyaa sin jaaladha. Biyya koo sin jaaladha. Magaalleen afaan boontii diimtuu konkolaataan boontii kam jaalleen kanuu isaa lachuu garaana nyaatti jedhe daawwiti. Al tokkotti lama jaallachuun ni danda'amuusa. Yeroo tokko yerootti kam jaalladhu jedhamee filannoon namatti dhufus ni jiraata. Jaalalli filannoodha. Yeroo tokkotti tarii nama tokko jaallachuu dandeessa sababa tokkoon garuu yeroo tokkotti amma filannoo si dhoowwutti gaa maaliif daa'es akka kana jedhee beeku garuu magaalleen bifaan boontii deemtuun konkolaataan boontii magaala ta'uu isheetiin qofa bareedduudha yaada jedhuuf keessaa qaba walleen kuni deemtuun immoo deemtuun immoo dirqama yoo deematte konkolaa qabaachuu qabdi akka koo kana fuungaa taanaan hin taatu. Atiillee akkam bareedina kisee dubbadhuuf jechaa jirta. Ta'uuti garuu dhaggeeffattoonni si beeku waan ta'eef ni dabarra. Haa ta'uuti namoonni tokko immoo yeroo jechuudha yeroo jaalala keessa seenuudhaaf jedhan keessattuu namoonni bifa bareedina bifaa irratti hundaa'anii nama jaallatan. Keessi isaanii dubartii diimtuutu itti tolamoo dubartii magaalatu itti tolamoo isa kana yeroo dubartoota sana arganii namoonni garaan isaanii itti nana'u. Namoonni tokko nama akkasiin jaalladha yookaan immoo nama akkasii wajjin hin jiraachuu danda'a yookaan barbaada jedhanii kan yaadan jiru namni tokko magaalaa diimaa yookaan immoo gurraachas akka filannoo abbaa isaatti garuu jaalalaa fi ulaagaan akkasii akkam akka ta'e naaf hin galu namoonni garuu yaada adda addaa kaasuu danda'u kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dambalii jaalalaati akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophiin dambalii jaalalaa torbaanii yeroo hunda isin bira qaqqabu kun har'a sa'aatii keenya eeggannee isiniif qabannee dhiyaanneetu jirra. Egaa akkuma sila kaafne waa'ee ulaagaa yookaan filannoo namoonni namoota jaallataniif qaban yookaan immoo maaliin ulaagaan isaanii gaafa nama jaallatan maal ilaalu isa jedhu irratti waa dubbanneerra. Itti aansuudhaan immoo yaada baay'ee gabaabaa ta'e namoota adda addaa irraa walitti funaanneerra mee gaafa nama jaallattanii maal isaa yookaan maal ishee jaallattu jedhee gaafadheen ture namootni muraasa yaada kana nu kennaniiru isumatti haa dabarru. Eeyyeen yaada namoota kanaa ulaagaa isaaniitiin namoota jaallatan dhaggeeffanneetuma yoo walitti deebine wayya.
nama akkasiin jaalladhu baay'ee namni bifa laalee maal ilaalee tun taane kan nam tokko hojii isaa irratti qorannoo gaggeessee gadi faggeessee akkamidha namni kun jireenyi isaa maal fakkaataa deemsi isaa maal fakkaataa hojiin nama kana maal fakkaataa jedhee ulaagaa kana hundumaa ergan gadi fageessee qoratee booda nama sanaan jaalladha akkasumaan argeen jaalladhu tun taane jaalala karaarraa tun taane akka fageessee gadi fageessee ergan nama sana irratti qorannoo gaggeesseen booda yoon jaalladhillee namichi totoo ifa baaseen qorannoo irratti gaggeessatan jaalladha akka kootti jechaadha. Kan jaalladhullee dubartoota magaalas nan jaalladha diimtus nan jaalladha fi waan gurraachate. Kanaaf osoo baay'ee ulaagaa baay'ee kan biraan qabu jechuudha. Baay'ee kan biraan qabu yaa'u bakka waa tokko jira bara kana waan akka kana waan nuti jenneef irra caalaa faallaa makoo kan taateen jaalladha. Guddaa sana manjaaladha akka dhuunfaa kootiitti irra guddaa nama waaqayyoon sodaatu fi nama naanis maatii kos kabaju fi nama eenyummaa koo kabaju. Bifaa fi waan adda addaa irratti bifaatuun ta'in amala isaa fi bakka nama anaanna kabaju eenyummaa koo namummaa koo jechuun nama ta'uu koo nama kabaju. Jalqaba irratti amanamummaadha. Amanamummaan jiraachuu qaba jedhamee namaan tokkotti amanamummaa namni wal amanuudha qaba. Kanaaf jalqaba nama amanamaa yoo ta'edha akkasumas fakki akka ulaagaan nama amanamaa ta'e gaarii. Amanamaa ta'uu ishee akkamittiin bartadha gaafa jaallachuudhaaf deemtu amanamtuu ta'uu qabdeetti akkamittiin beekuu danda'a? Nama amanamaa kan hin jedhee amma fakkeenyaaf adeemsa keessatti namni waan adda addaatiin wal qorachuu danda'a wal sagadda'uu danda'a wanna har'a jedhame bakka kan dhaabbii qabu kan hin jijjiiramne yeroo jedhu nama kutannoo qabu nama har'as borus nama hin jijjiiramne nama haalaan hin jijjiiramne nama yeroo hin jijjiiramne nama wantoota adda addaatiin hin jijjiiramne yoo ta'e gaariidha. Ani yoo dhiirtuu taate rifeensi mataa yoo qabaatti diimtuu yoo taate qallina kan qabdu yoo taate ni filadha. Egaa inni kaan dubartii diimtuun jaalladha jedha. Inni kaan immoo amanamtuu ishee taateen jaalladhe jedha. Egaa akkuma namoota amalli keenyas adda adda waan ta'eef hundumti keessaniyyuu kan akka fedhii keessanitti akka milkooftan isiniif hawwina. Namoonni raadiyoo Oromiyaatiin nu dhaggeeffachaa jirtanis waan hedduu akka yaaddan abdiin qaba. Namni ulaagaa adda addaa qabaachuu danda'a. Ammana yoo jenne kanaan itti aansuudhaan immoo jechoota jaalalaa dhaggeeffattoota keenya biraan hin geenye. Jechoota jaalalaa kana namoonni garaagaraa jaalalaa haala kamiitiin ibsuu isa jedhu yaada garaa isaanii keessattuu jechoonni jaalalaa yeroo namni tokko jaalalaan qabamee jirutti jechoota ba'anidha. Mee namni jaalalaa haala garaagaraa keessa taa'ee haala kamiitiin ibsaa isa jedhu immoo jechoota qabanneetu jira waliin dhaggeeffannu. So
Jaalala jechuun wanta ajaa'ibaa hundi keenyayyuu jireenya keenya keessatti yoo xiqqaate al tokko nu qunnamudha. Yooma jaalala yeroo barbaaddetti dhabdeellee homaa tokko yaadda'in jaalalli yeroo isaa eegee dhufuunsaan oolu. Guyyaan hundumtuu si jaallachuu fi siin jaallatamuuf guyyaa haaraadha. Ani nama sababa tokko malee na gammachiisu tasallee dhiisuu hin danda'u. Namni sababa tokko malee na gammachiisu addunyaa kanarratti si qofadha. Atis akkas gochuudhaaf waadaa naaf gali. Jaalalli jaamaadha jedhanii dubbatu. Anaaf garuu ija naaf bane na jijjiires. Wanta gaarii ta'e akkan ilaalu na godhe. Amma kunoo jaalalli maal akka ta'e bareen jira. Icciitii onnee kiyyaa si qofatu beeka. Furtuu hulaa onnee kootiis si qofatu qaba. Furtuu kanas dhabuuf balleessuu akka ati hin barbaanne guutummaatti hin beeka. Jaalalli miira hiikamuu hin dandeenyedha. Guddina isaarraan kan ka'es jechisa ibsuuf uumameen argamne. Keessattuu hima siin jaalladhaa jedhuuf. Siin ala guyyaa tokko dabarsuu hin danda'u. Sababiin isaas ati gartuu kee qaama kiyyaati. Kanaaf gar malee si jaalladha. Dhaggeeffachaa jirtan ammas qophii-Dambalii jaalalaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya akkasinitti tolee abdii guddaa qabna. Ammas qophii-Dambalii jaalalaa akkumatti dhufeetti jira. Kanneen qophiilee keenya irratti yaada qabdan toorri bilbila istuudiyoo keenyaa banaadhaa bilbilaati qophii keenya irratti yaada nuu kenna. Akkasumas immoo karaa ergaa gabaabaa 8330 qubee sirreessitanii barreeffama keessatti sigaa jechuudha barreessinee qopheeffanneetu jira. Egaan dhaggeeffattoonni keenya sigaa yaadan akka isaan faana bu'an affeerraan. Hayyeegaa mijuu walaloo keenya har'aatiinis walaloowwan lama wal duraa duubaan isin biraan keenya jalqaba obsi waan qindeeffatte qabda. Sittaa dabarru. Eeyyeen walaloo koo अब्बेदु मेरा दिल जागीना सोता है जाकर रुपाए beektuu mee jaamaa anumti meeqan ta'e boolla meeqa seeneen meeqa keessaan ba'e boo'i jennaan boo'ee yaadi jennaan yaade taa'i jennaan taa'ee badi jennaan badee gammachuu dhokatteef gadi jedheen gaddee an barbaachan dhaqee dhiisi bishaan biyya jiruun jaalalan dheebodhee garaa daakuu dideen deegamataan uffadhee biyya jiidhaa taa'een qaamaan daaraa baadhee onnee koo saamameen onnee koo sarbamee onnee koon tumamee bultee bara sanaa akka jaarsa ammaa faallaa isa durii onnee kootna didee galgala dhalatu sin arganne barii akka abbaa biddeenaan jaalalaan bitame isaan jaaje'amee kunoonan kototaa jiruu biyya lafaan jaalalaan dhaaname utuun lubbuun jiruun adabbii jaalalaa alla meeqa dhandhame. Rikejana baattattu donni bidiroo immalee abbaddu yaa gaarii barda qobulee boratti harra qalba ta'u tuttu erko dagalee wallaahi naalloo lambaangee rabbii waa hundeetoo ayyooni eeganii wallaahi naalloo lambaangee rabbii waa. Hayyi gaafsi walaloo keetiin jaalalli amma makka nama rakkisu yookaan amma nama dhiphisu amma tokko kaasuuf yaalteetta baay'ee namatti tola. Eeyyeen egaa walalichi ergaan saaga jaalalli gara barbaadetti nama oofuu danda'u isaati. Keessattuu namni tokko yeroo jaalala keessa jiru wanta ta'e jedhame hundumaa ta'uudhaaf wanta inni hin goone jiru. Waanuma yoo gad bu'i jedhaniin bu'aa ol ba'i yoo jedhaniin ba'a. Yeroo sanatti garuu kan isa ajajaatee jiru humna jaalalaa sanadha. Kun egaa hangam jaalalli nama ajajuu akka inni danda'ullee waan of keessatti qabatee jirtudha. Kun egaa jaalalli hangam akka isa rakkisaa ture adabbii jaalalli isarra geessisaa turedha kan inni karaa qalama isaa barreeffateeru. Eeyyeen egaa keessaa'u kiyyoo jaalalaa keessa seenanii akka garaa ofii ta'uun hin danda'amu yaada jedhuuf keessaa qaba. Ammas mijuun walaloo keenya akkumatti uffeetti jira. Eeyyeen egaa kebeekiinis walaloo qabatteeti jirti. Walaloon ishee immoo ati eenyu anaaf kan jedhudha.
Mee eenyuuf barreeffame laata kan jedhu immoo gaa dhaggeeffattoota walumaan kan dhageenyu ta'a walalicha booda ammallee walitti deebina. Ati eenyu anaaf? Eenyu koo siin jedhee eenyuun siif moggaasa? Waa'ee kee dubbadhee kan keessa koo himuuf hedduu na rakkisa. Jechuun humna dhabu waa'ee kee ibsuudhaaf. Yaadee man dadhaba waa'ee kee dubbachuuf. Ati eenyu anaaf? Fira koo siin jedhu kan hidda dhiigaatiin walitti hidhamne. Gaddaa fi gammachuu wantoota kaanillee kan waliin qooddan. Lakkii dhiisin jedhu firri bara akka kee keessa koo hubatu gadda kootti gaddus ana waliin turus manaan naan galatu. Na sossobee deema gara mana isaatti eenyutu natti hafaa ana waliin taa'aa akka mana kootti. Kanaafuu firoo koo ati fira koo miti. Garuu maal jedhu eenyudhaa naafati? Tolemmoo siin jedhu ati haadhoo kooti kan hedduu naaf yaadu kan nama rarsiifatu akka lubbuu isaatti kan anaaf naaf laatu afaan isaatii fuudhee akka haadha kootti. Dhiisabboon jedhu ati miti obboleessa hagamna jaallatus waan hunda koon beekuu icciitii godhoksa kanaaf miti ati anaaf obboleessa. Seekoo bareedaa kun magaala Jaalalaa eenyu koo siin jedheen maaliin si madaalaa? Bifti kee bareedaa amalli kee tolaa utuun sitti himin miirri koo siif gala. Ani nan jaalladha uumama kee mara dubbiin afaan keetii yaadni kee hundumtuu anaan na marara. Afurri kee anaaf soorata mi'aawaa dhabuu hin barbaadu yeroo hunda nawwa. Isan yaadu yaadda fedhiin keenya tokko yeroo ati gadditu anis numan gaddanii beeka miirri koo. Bakka biraa teessee yeroo ati gammaddu osuman sin argin miirri koo natti manan ba'a birmadu. Waan ati yaadduu fi sitti dhaga'amu afaaniin natti immoo sirraa hin eegamu. Siikoo garraamii koo akka qarooja koo waanan laale argita waan keessa koo hunda qixuma koo beekta. Yeroo nan dhibamu atis faaran qabdu kanaaf eenyu koo siin jedhee maqaa si barbaadu. Yeroon si argadhu ija kee bareedaa amma laalaa ijjeetiin guddaasaa qaroo dhunkee keessa jiraachuun naaf gala. Yeroo harkaan na qabdu quboonni harka kee qaama koo tuqanii miironni qaama koo hunduu si aanii siin burraaqan. Yeroo na hammattee addunyaa jaalalaa keessa waliin seennu osoo waliin jirru waliin moodharraanu amma moollee bullu tasa waliin qoofumu. Qaamni koos qalbiin koos yaadni koos si fedha. Ati anaaf adda kan anaaf tolfamte kanaaf sin jaalladha. Erga akkas ta'ee fedhiin kee fedhii koo erga si dhukkubee kan koo madaa'uun koo erga wal barbaadee qaamni kee fi qaamni koo erga tokko ta'ee afurri keef kan koo wal dhabnee jiraachuun erga nu tulfaate waliif jiraachuudhaaf wal gammachiisuudhaaf lubbuun ol filatte waadaa guddaaf cimaan walitti nu hiite. Siinan jedha sittan hima waan garaa koo ati anaaf taatee jirta qaama kan koo. Siinan jedha sittan hima waan garaa koo ati anaaf taatee jirta qaama kan koo. Beekii walalichi yaadaan baay'eedha kan inni nama fudhatee deemu. Eessafaa? Addunyaa jaalalaa keessaa laa asiin deebisee achiin deebisee asiin siin jedhuure. Itti fufi. Otoo addunyaa jaalalaa keessaa siifaan akkanatti nama deemsuuti.
dhaqateeti magaalaa Jaalalaa nama galcha. Baayyee namatti tola jechuu barbaadeen magaalaa Jaalalaa keessa nama bashannansiisa. Namni tokko nama tokkoof maal akka inni ta'e namatti agarsiisa. Keessaa jaalala dhugaatiin namoonni hidhata qaban namoota sana adda baasuun rakkisaadha jechuudha. Qaamaan bakka garaagaraa haa jiraatan malee lubbuun isaanii tokko naanna'ees qaamni isaanii tokkodha. Qaama koo waliin jechuu danda'u. Eeyyeen sirrumaadha. Kuni maaliif namni wal jaallate tokko erga wal jaallateeti adda addummaan gidduu isaanii jiraachuun irra hin jiraatu. Akkuma walaloon kun nuuf dubbatetti namni tokko nama jaallatee jiru sana eenyu ati anaaf isa jedhu gaaffiin keessatti uumamuu danda'utu irra jiraata. Gaaffii eenyu anaaf jedhu kana yoo deebisate namni sun jaalalleessaa dhugaa ta'uu dhabuu isaayyuu ittiin adda baasuuti danda'a namni tokko. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin dambalii jaalalaa ammas akkuma itti dhufetti jira. Waan isiniif dhiyeessaa jirruun akka bohaaraa jirtan abdii guddaan qaba. Ammas qophiin keenya itti fufeera taansuudhaan immoo maal waliif dhaamnaa isa jedhutti isin dabarsina. Eeyyeen qabiyyee qophii dambalii jaalalaa keessaatii tokko kan ta'e qophii maal qabiyyee qophii dambalii jaalalaa keessaatii tokko kan ta'e qabiyyeen maal waliif dhaamnaa keenya gorsa jaalala irratti kan inni dhiyeessu. Dhaggeeffattoonni keenya hedduun isaanii qophii dambalii jaalalaa yeroo kanaan duratti nuti dabarsaatii turre irratti qabiyyee maal waliif dhaamnaa keenya irraatii hedduu akka barachaa jiran illee yaada isaanii karaa toora bilbilaa akkasuma yuutuubii irraatiinis nuuf himaa jiranii gabaabaallee akkasuma hedduu hubachuu dandeenyetu jira. Nutis kanaaf jecha egaa fedhii dhaggeeffattoota keenyaa ta'eeti wanti kun itti fufuuti qaba jenneeti qophii dambalii jaalalaa keessatti qabannee kan nuti jiru. Mee har'as waan jechuuf qabanne qabna. Kallattiidhumaan isatti isin dabarsina ammas turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jenna. Jaalala jechuun bareedina barbaacha oliif gad fiiguu miti. Bu'aa yookaan faayidaa barbaachaaf anfariiruus miti. Wal qunnamtii saalaa argachuu qofaaf fiiguu miti. Yeroo gammachuu qofa waliin hirmaachuu qofas miti. Waan jaallatamteef jaallachuuf of sukkuumuu miti. Waan si kabajeef kabajuuf sagalgad jechuu miti. Waan si gargaareef guyyaa eeggattee gargaaruu miti. Jaalala jechuun miira eenyummaa irraa bilisa ta'ee waliin yaaduu, filannoo loogummaa irraa fagaateen wal filachuu, murteessummaa qalbii sardamaa irraa fagaachuu, gargaarsa bu'aan keessan jirree waliif kennuu, bu'aa bayii daandii jireenyaa keessa waliin imaluuf qophaa'u, aangoo olaantummaa irraa qulqulloofteen waliin buluu, soba, fakkeessuu, akkeessuu fi cubbuu irraa fagaachuu, shira, miidhaa, ijaa fi inaaffaa keessaa harka baafachuu, rakkoo, gadda, dhiphina, gammachuu fi haalota jireenya maraa keessatti waliif yaaduu, wal gargaaruu, wal utubuudha. Waan atiin argatiin namoonni biraa akka argatan hawwu. Waan akka sirratti raawwatamu hin feene namarratti raawwachuu dhabuudha. Yeroo kamuu haala hundaa keessatti waliif yaaduu fi wal gargaaruudhaaf kaka'umsa qabaachuu fi kan kana fakkaatan yoo qabaatte jaalalli jaalala taati. Jaalalati kabayo dufteedha altu wayyo jiru kaboya hiriyo. Jaalalati karambada demale warana doorge kale. Jaalalati kabayo dufteedha altu wayyo jiru kaboya hiriyo. Jaalalati karambada demale warana doorge kale. Egaa waa'ee jaalalaa kana haalli itti namoonni jaalala ibsan keessaa jaalala jechuun waliif jiraachuu yookaan nama jaallatti sanaaf jiraachuu akka ta'edha kan wantoota hedduurraa hubachuu dandeenyu jechuudha. Jaalala gaafa jennu nama of caala nama jaallatu jechuudha. Darbee jechuudha. Darbee nama sanaaf nama yaadu, darbee nama sanaaf nama gatii baasu yookaan gatii kaffalu ta'uu qaba malee wantoota amma nuti kaasaa jirre kan jaalalli hin taane keessaas of qusachuu qabna. Hiikaa jaalalaas sirrii qabaachuu yookaan beekuu qabna. Namoonni hedduus yeroo jaalalee kan jaalala jechuun nama jaallatan sanaaf jiraachuudha. Isa jedhuutiin kan isaan hiikanii. Kana jechuun immoo of irraanfatanii nama jaallatan sanaaf jiraachuudha. Yeroo of irraanfatanii nama jaallatan sanaaf jiraatan namni jaallatan sun immoo nama isaa jaallatee jiru sanaaf hin jiraata. Akkanatti jaalalli waliif jiraachuudha jedhamti. Egaa namni hiikaa jaalalaa beeku
jaalala keessa gaafa jiraatu nama jaallate sanaaf gaafa jiraatu inni wajjin jiru sunis ka jaalala isaatii yoo baree kabaja isaaf kennuu danda'a haa ta'u iyyuu malee namoonni tokko tarii amala akkasii qabaachuu dhiisuu danda'u gaafa jaalala jedhan akkasumatti waan itti dhagaameef waan jaallatan fa'aatti fakkaatee namoonni jaalalli na qabe yookaan immoo ebaluun jaalladhe jechuu danda'u yeroo tokko yaada dogoggoraa qabanneetu yeroo kallattiin taaneen deemnutu jira jechuudha otoo jaalalli ni dhugaan jiraate namoonni walii obsanii wal danda'anii waliif jiraatanii umrii isaanii guutuu waliif dabarsuu danda'u jedheetii yaada. Jaalala yeroo jedhamu jaalala miiraa fi haalota irratti hundaa'e ta'uu hin qabu jedhudha amma ergaan guddaan. Namni tokko yoo jaallate jaallachuu waan qabuuf jaallachuu irra jiraata malee yeroo sanatti haalli jiruu fi miirri isaa oofnaan yookaan immoo isa dhiibnaan jaalala sana keessa galuu danda'uun irra hin jiraatu. Eeyyega mana yoo jenne gara qophii keenya taanutti immoo ceenaa qophiin keenya inni taanuu xalayoota keessan karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa fi karaa iimeelii keenyaa isin bira nu bira qaqqaban kanarraaf dabaree argatan akka taanutti qindeeffanneerraa nu duukaa bu'a. Sangada chakule igas kormindanko kenya bora igas komi lagi kada be fachasi igas komi ambiyar ma ke sanjora igas komi lagi kada be fachasi ambiyar ma ke sanjora igas komi Tafiyamne, kana kasi tangaler argane, wasiwamne, kesanu hala kasi argane. Igas come, igas come. Banda page jimma kesa tanagane pirayasu. Igas come, jaalalaa ke dirra kesa kangarake shibayadu. Igas come, yari sabali nadari. Igas come, tifirina chaimalo. Igas come. Ya gofta jaalala umte igas komi silimina kenni malo igas komi ya gofta jaalala umte silimina kenni malo igas komi tafiyamne kana kasi tangaler argane wasiwamne Jaalallee koo kanan akka lubbuu kootiitti jaallachaa fi kabajaa ture lalisaadhaaf. Akkam naaf jirta lalisaa ko? Fayyaa keetii? Ani nagaa kooti. Jaalala keetiin dararamuurraan kana fi rakkoo tokko qabu. Garuu jaalalli kee baay'ee namidhee akka jiruun sitti hima lalisaa. Ani fati jaalalaan waggoota 5 waliin dabarsinee jirra. Jaalalli keenya yeroo nuti kutaa 11 barannu yaadattamti yeroo nu lamaanuu qabxii gaariitiin barumsa qophaa'inaatiif darbinee kutaa tokko nu qaqqabee barachaa turre kan nuti jaalala ho'aa keessa seenne yeroo sanatti kaayyoon koo barumsa koo barachuu qofa ta'us si waliin walitti dhufuun koo otoo naan yaadin jaalala cimaa keessa akkan seenu nu taasiseera laloko baay'een si jaalladhe baay'een si mararsiifadhe umurii koo guutuu si waliin dabarsuu si waliin jiraachuun fedhii koo yeroo maraa ture nama ajaa'iba. Hanga kutaa 12 xumurrutti jaalalli keenya kan ajaa'iba kan namoonni hedduun akka fakkeenyaatti ilaalan ture. Walitti dhufeenya koo fi kee maatiin koo deeggaruu baatanis an isaaniin osoo waattuun makin jaalala keetiif jedhee waan baay'ee ta'eera. Aga bubuleera, daareera. Kana garuu akkamittiin dagattee laloko. Abbaan koo walitti dhufeenya isa wajjin qabdu dhaabdu malee anarraa waa tokkoon argattu jedhee maallaqas midhaan biyyarraa fidhadhus na dhoowwate ji'a baay'ee rakkadheera. Yeroo sana garuu aarsaan jaalala keetiif kaffalee waayyuu natti hin fakkaanne.
waanan si waliin jiruuf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Agaboo koo oolee bulee jaalala koo siif ibseera laloo ko har'as garuu sin jaalladha. Jaalalli keenya sun hanga yuunivarsiitiitti itti fufee ture. Yeroo ati yuunivarsiitii Jimmaa galtu ani immoo yuunivarsiitii Finfinnee na qaqqabee boonyee walitti marminee naqa walitti dhaammannee adda baane. Haa ta'u iyyuu malee yeroon isaa gaarii waan tureef bilbilaanis xalayaadhaanis wal arguudhaaf carraa bal'aa qabna ture. Laloo ko guyyaatti yeroo 2-3 bilbiltee nagaa koo na gaafattee waa'ee barumsaas na iyyafattee akka na jaallattu natti himtee bilbila cufta ture. Garuu jaalalaa fi bakka olaanaa naaf qabdu sana amma maaltu fudhatee laata? Haaluman si godhe laloo ko ambaraadhas onnee koorraan si jaalladha. Laloo ko waggoota hedduu jaalalaa waliin dabarsinee yeroo yuunivarsiitii irraa boqonnaadhaaf gallu walii wajjiniin deemnee bakkeewwan adda addaa daawwannee bashannannee jireenya jaalalaa gaarii waliin dabarsineerra. Sana mara garuu akkamittiin dagatte an garuu sammuu koo keessaa baduu hin dandeenye. Halkanii guyyaa waan anii fi ati raawwannee fi waan waliin dabarsinee yaadaa sammuun koo dhiphachaa jira. Laloo ko anaan namatti na jijjiirtee nama biraa jaallattee laata? Maal duraanuu sin jaalladha si maleen jiraadhu sirraa adda ba'ee eenyuyyuu waliin jireenya jiraachuu hin danda'u naan jettaa ture. Amma maaltu dhufeera kan anaan akka jibbitu akkanarraa fagaattu si taasise maaluma laata? Laloo ko an garuu har'as baay'een si jaalladha. Yeroo eebbifamnee hojii qabannee maatii keenya araarfannee jaalala keenya ho'aa sana waliin dhandhamachaa bultee ijaarrannaan kaayyoo keenya gara fuulduraa ture. Ati garuu isa hankaaktee jaalala naaf qabdu teellaatti darbattee anaan nagantee jireenya mataa keetii jiraachuu barbaadde. Laloo ko an garuu hin dandeenye. Har'arra dhaabbadhee waa'ee kee yaada. Baay'een si jaalladha. Amman sin jechuu danda'uun oliin si jaalladha. Natti dukkanaa'eera. Eenyuyyuu waliin waan hin jiraadhu natti hin fakkaatu. Namni baay'een jaalalaaf na gaafata. Namni baay'een bultii ijaarrannaa naan jedha. An garuu sammuu koo keessatti kan bocamee jiru nama tokko qofadha. Innis laloo. Laloo ko deebii kee atattamaa nan barbaada. Xalayaa kan akka dhageesseeni naaf bilbili. Bilbila koo beekta yoo beekaa gatuu baatte baay'een si jaalladha. Jaalallee kee kan hedduu si jaallattu amartiidha. Magaalaa Finfinneerraa magaalaa Adaamaatti kan argamu jaalallee koo lalisaadhaaf. Sobe sobe obsadi te garani, ijito hai pera tera mani. Mama ranto lady lady. Sina sina ada cinta bertiga moda be lain kecil bertiga male 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 kami isu dalam kisah pernah berpikir. Seperti gila, napa yang wan jalan tipan, napa yang info bakaran, napa yang tenti wan cetak, an seperti gila, wan jalan tipan, info bakaran, yang tenti wan. Thank you.
Yaada koo si dargaa guyyaan taayoo ture saayoo koo abbaan koo yoo du'e suma abbaan koo haati koo teesse koo. Yaada koo si dargaa guyyaan taayoo ture saayoo koo abbaan koo yoo du'e suma abbaan koo haati koo teesse koo. Duraan dursaa haa ga'u nagaan koo qopheessitoota Qophii-Dambalii Jaalalaa Oromiyaatti argamtaniif nageenyi koo inni onnee koo irraatii maddee xalayaa koo fuudhee qilleensa irraan balali'ee hawaa qaxxaamuree xiyyaaraan imalee Finfinneetti hafuura fudhachuun gara baha Oromiyaa Shaashee keessa qaxxaamuree Adaabbaa keessa ba'ee ganda Osoo Xeensichootti kan argamtu haadha koo jaallatamtuu kabajamtuu fi goota akka dhiiraa Aadde Luuncoo Hajii Godaanaatiif naaf haa ga'u. Harme eenyu jedhee si waamee eegalu jecha isa kamtummoo si ibsa laata. Jecha gocha kee madaaluun dhabe maali harmee koo addunyaa waan haaraan uumaa jettee ol kaattee gad kaachaa ooltu jecha haaraa siif madaalu yoonaaf uumte maal qabaa. Harmee koo homaa miti amma jechootuma baratamaniitiin yoon si waamellee jaalalli ani siif qabu garuu isa baratame miti hundumaarrayyuu addadha. Deessee koo guddiftuu koo giiftii koo onnee koo waan hundumaa koo akkam naaf jirta nagaa keetii. Ani garuu rabbiif galannaa ga'u malee fayyaa guutuun qaba. Harmee koo ati anaaf warqiidha warqii caalu rabbi wajjinii dhabama irraa kan na jiraachisee tokko siidha. Ayyoo koo haadhummaa kiyyoomuu ittan booda gammachuu fi abdii ati anaaf kennituun kunoo har'a ga'ee dhaamsa koo karaa xalayaa dambalii jaalalaatiin si biraan ga'uufan muradhee ka'ee jira. Ayyoo koo jireenya biyya ormaatu sirraa na fageesse ni tura malee guyyaa tokko galuun kiyya nafu. Aaddee koo waggaa 4 sagalee kee dhagahee hin beeku humna qabaattee fiigdee neetworkii keessa dhaqxee naaf hin bilbiltu. Akkuma beekamu naannoo keenya neetworkiin hin jiru. Inni na aarsu immoo uummanni naannoo keenyatti argaman harmee koo rabbiif jedhaatii iddoo neetworkiin jirutti fidaatii naaf miskoolaa yoon jedhuun hunduu okee haa ta'u qofa naan jedha. Garuu namuma sagalee kee na dhageessisee naa mirkaneessuun dhabe. Harmee rabbiin umurii kee dheeressee wal nu haa agarsiisu. Rabbiin hamtuu kee nan dhageessise. Rabbiin bahaa galake mirgaa bitaa kee duraa duuba kee siif haa eegu. Ani sirraa fagaadhee waaqni abbaan dhiyoo si haa eegu. Inni sitti dhiyoo jira innumti sitti haa dhiyaatu. Harmee koo ati bar gootaan olii dur yoo uummanni naannoo keenyaa hundi isaanii na jibbanii ati na jibbine. Umuriin ijoollummaa wanti naman gooneen jiru akkan dogoggorus nan beeka. Namoota naannoo keenyaatiinis hedduu akkan jibbamu nan beeka. Rabbi garuu nan jibbine. Waaqayyoo gochaa koo hundumaayyuu naa dhiisee kun har'a nama guddaa na godhe. Yeroo namni na jibbus ati garuu na wajjin jibbamte na wajjin tuffatamte. Haadha koo lubbuu koo yoo rakkattee rabbi guddaan si biraa jiraatu yoo madooftee rabbiin madaa kisiif haa qorcu. Harmee koo osoo ati akka namaatti na guddiftee namaan nan qixxeessine har'a hayyoota waliin hin ooluun ture. Hayyuu koo ati bara hayyuudha. Hayyummaan kee maatii keenya bira darbee uummata naannoo keenyaa hundayyuu fayyadaa ture. Rabbiin hayyuu godheessi uumee haa galatu malee. Hayyuu koo waan ati anaaf taate nan ibsa yoon jedhe yeroonis waraqaanis qalamnis nan ga'u irraa yoon siif tuttuqe jedheeti malee. Bahaa gala keetiif rabbiin si wajjinaa jiraatu. Yeroon xalayaa kana barreessus imimmaantu waraqaani barreessuu irratti gad na jalaa coccooba. Harmee koo keessa koo utubaa koo kan taate Luuncoo Hajiitiif godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda Osoo Xeensichootti kan argamtuuf ana ilma keeti kan biyya ormaa taa'ee yaada keetiin gubataa jiru Ibraahim Buukee Dubaay irraa. Yaaduun ibne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya tahamaatu nagaan ta'i fageenya na dhoowweef malee yaaduun ibne ayyoo koo maaliin godhaa garuu
fageenya tahamaatu nagaan ta'e rakkatu si rabbii jira beeloftuu sobsii ta'e ani mucaan kee nagaadha haadha koona yaadini rakkatu si rabbii jira beeloftuu sobsii ta'e ani mucaan kee nagaadha haadha koona yaadini fageenyaan adooweef malee si adoon himne ayyokoo. Qophii-Dambalii jaalalaa guyyaadhaaf jennee qabannee dhiyaannee tokko lama jennee qabiyyee garaagaraatiin isaaniif dhiyeessaatii turre amma ammoo xalayaa isaan biraatiin nu qaqqabe isaan biraan geenyee gara xumuraatti geessaati jirra kebeeki. Eeyyeen kan nu afuu yoo jiraate har'aaf nagaa isinitti dhaamannee torbee dhufuuf immoo akka nagaan wal arginu wal abdannee wal beellamne nagaa isinitti dhaamanna jechuudha. Obsii filee fi kebeekii mul'ataa qophichaa qopheessuudhaan isin waliin turtii taasifneerra. Sintaayyoo xurunaa ammoo qophicha gulaaluutiin nufaana jira dhaggeeffattoonni keenya bakka garaagaraa teessanii Qophii-Dambalii jaalalaa irratti hirmaachuu barbaadan akkasuma xalayaallee ergachuu kan barbaadaniif ammoo sararri iimeelii keenya djobskbk@gmail.com fi karaa lakkoofsa saanduqa poostaa 2919 raadiyoo Oromiyaa Qophii-Dambalii jaalalaatiif jettanii yoo nu barreessitan nu qaqqabuu danda'a. Egaa kana malees qophiilee keenya irratti yaada qabdan karaa toorota bilbilaa istuudiyoo keenya akkasumas ergaa gabaabaadhaan nu biraan ga'uu dandeessu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kanarraaf jennee egaa kanuma irratti goolabuuf jennaan waliin turtanii nu dhaggeeffachaa itti bashannanaa turtanii kanneen immoo istuudiyoo irrattis bilbiltanii yaada nu kennitan maraaf galanni keenya dachaadha. Torban ammoo Qophii-Dambalii jaalalaa akkasuma bareechinee mi'eessinee qixeessinee urgeessinee isin biraatiin keenya hanga torbanitti. Torban gammachuu fi jaalalaan guutamee isiniif hawwina nagaanuuf tura. Fayyaan qabuuni yoo si dhabee siyaade nyaabaa magaala hinaafini maaloo hadaraa jaalalaa karaan konaa didee maal mallisaa halkaanii fi guyyaa na bochisaa. Siade ya burba bareda halkani bigoya antiyuma yada.